rakkoo ofii keessa jirtu qofa ilaaltee namatti murteessin. Gaaf tokko namicha tokko jala daa'imni isaa akka tasaa dhibamee mana yaalaa geessan yeroo inni daa'ima isaa qabatee achi ga'u akka carraa ta'ee doktortichi naannawa san hin turre. Erga daa'imni achi gaheen booda bilbilamee fi gara mana yaalaatti dhufe. Namichis daa'imni isaa hedduu waan dhukkubsataa tureef naasuu guddaa keessa galee doktortichi yeroo dhufu arrabsuu eegale. Maali ati namni itti gaafatamummaan tokkollee itti hin dhagahamne jedheen. Doktortichis tole tasgabbaahi jedhee deebii biraa osoo namicha sanaaf hin deebisin daa'imni akka malee waan dhukkubsataa tureef lubbuu daa'imaa oolchuudhaaf yaaluu eegale. Yaalii baqaqsanii yaaluu sa'aatii dheeraa fudhateen boodas lubbuun daa'imaa haftee gammachuudhaan namichatti deebi'e. Haa ta'utii garuu doktortichi yeroo dheeraadhaaf achi turuu hin dandeenye. Gaafii dabalataa yoo qabaatte narsoo tokko gaafachuu ni dandeessa jedhee namichatti himee jarjaraan ofirra deebi'ee deeme. Namichi ammas haala san keessatti gatee bira deemuusaa yoo argu hedduu itti aare. Booda irrattis narsoota bira deemee akkana jedheen maali kun namichi itti gaafatamummaan itti hin dhagahamne. Jalqabas iddoo hojii isaan turre ammas akkuma xumureen gaafii hangaafachuu barbaadu yoo osoo naaf hin deebisin deeme. Maal jechuudha jedheen. Narsoonni gadda isaanii doktorticha waliin qoddataa turanis akkana jedhanii itti himan. Ati kan argaa jirtu rakkoo keetii fi kan mucaan kee keessa jiru qofa. Lubbuun daa'ima doktora amma daa'ima kee yaalee deeme kun guyyaa kaleessaa balaa konkolaataatiin dabarte. Guyyaa har'aa yeroo isin dhuftan sana awwaalcha isaarra ture. Akkuma itti bilbilameen awwaalcha isaa osoo hin xumurin fiigichaan gara nu dhufe. Erga yaalii gahaa daa'ima kan keetii taasise boodas ammas kan inni deeme gara awwaalcha daa'ima isaati. Kanaaf rakkoo ofii keessa jirtu qofa ilaaltee namatti murteessin jedhanii boo'uu eegalan. Yoo isinitti tole like, share gochuu fi maatii tiktaakii kennaa ta'uu hin irraanfatinaa. Hedduu galatoomaa fayyaa ta'a.